raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan guyyaan har'aa Muddee 28 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Waraanni Sudaan naannoo Itoophiyaa waliin waldaangeessu irra qubate jiraattota naannoo irraan haleellaa dhaqqabsiisaa jira jechuun godinni Gondar Waaltaa iyyatee jira. Hoogganaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa duulli waraanaa Tigraay keessaa xumuramee jira. Kanarraan kan hafe kan hafarfamaa jiru oduu kijibaati jedhu oduu keessatti dhiyeessina. Weerarri awwaannisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinoota 6 waliin ka'e oduudhaa booda gabaasa qabna. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Buulaan Kujii keessatti torban darbe namoonni 200 ol ajjeefamuu laalchise qophii addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Uummanni Ameerikaa keessaa beela'aan hedduun gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiran qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraa irratti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Pirodiiwusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa. Abaroota galchuumsa nagaa. Mootummaan Itoophiyaa eegee waraanni Tigraay iyyuu dhumate jedhe lammiin dhaabate. Akka itti guddaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaalleen jedhetti lolli Tigraay iyyuu dhumate oduu namoonni hin dhumannee jettu dhaara. TPLF iyyuu badde lammeessoon lenkaatuu jedhee VOA'tti Jeneraal Biraanuun. ጦርነት ላይ ያለነው ጦርነት ባላለቀ የሚለው ወያኔ አልሞትኩም የሞትኩ እንዳይመስል lolatti jirraa waraan hin dhumannee oduun jettu wayyaanetti waan dooniin seenaa jedheetiin oduu dhara oofuu jira. Duu qofaa miti akka lammeessoon kaanetti toote nam cufa silaafuuyyuu hin fixanii malee warra bool keessa jiruu fi warra jara faarsutti tana jechuu jira. Warra fagoo jiru ka jireenyi dansa keessa jiruu fi asitti ammoo ijoollee fixuu fedhutti tana jechuu jira. Nyaaphi silaafuu ani yaayyuu mo'ame humni hin qabulleen jedhu toni ni uum jiraati. Uummata ammoo tan hubachuu malee jedha Jeneraal Biraanuun. Akka jechisaatti milishoota Beenishaangul Gumuz naannoo Metekel keessan nam fixuu jiranillee akka jechisaatti TPLF ijaare. Akka jechitti gaafatama kanaatti malee riphee lolaan naannoo sun Beenishaangulitti keessan loluufi teessumti lafaalleen lolaa fi waan namaan dhibduutti jira. Taatullee jara achi jirullee achi balleessaniitiin nagaa uummata eeguuf hojii jirra. Kanaafuu waraana achitti erginee jedheetiin Iskindir Fireewotti. Gamkaan ammoo akka barreeffamee akkaawuntii Tiwiitarii Geetachoo Reddaa miseensa koree jidduu galeessa TPLF irratti guyyaa 5 dura torbaan darbaa jedhetti paartiin biyyi bulchitu Geetachoon yaayyuu du'e yookaan ammoo Suudaanii baqatee jedhan an Tigraay keessa jira ammaayyuu achi barreessaa jedhee jetti. Akkana jetti ergaan Tiwiitarii taachi irratti baati yoo ammaan tana barreessuu jiru kanaayyuu humniti nyaaphaa zaanaatti guddoo miidhamte adeetii fi simbaalletti waraan 100 irra dhumatee jedhu. Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti milisha 5 deeggaran jedhaniitiin nam hedduu hidhanii warri hidhan kun G3 hagi G6 iyyuu mana murtiitti hin dhiyaannee jedhu warri lafaatii fi maatiin isaanii fa dubbisan. Jara kana aanaalee buleen dibaatee fi gilgalfaa keessatti hidhanii jedhu. Naannoo tan keessatti nam 1,137 caala jeequmsi Beenishaangulii wal qabateen hidhanii borbal'inaan itti deebiin. Akka bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar jiddu galeessaa jedhutti waraanni Suudaan laf biyyittii lamaa waliin qabdu irratti humna buufateetiin warra lafaa miidhuu jira. Mootummaan federaalaa tana jidduu seenuu malee jedha. Nam 10 fudhatanillee badanii jedha. Milishooti Suudaan bara 2008 jalqabaniyyuu akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha. Warri lafa dubbisanillee Asteer Misgaanaatti erge jalannee nutti. Waraanni Sudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar Waaltaa aanaa Matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaaniif akka hin himamne barbaadan ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa Matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Sudaan baatii darbee kaasee karaa Gondor gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Aktuwaalitii waan ቁጥር 3 ላይ ተራራ አለ እዛ አካባቢ ላይ lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Sudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaanis dubbatan. Sudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu.
Waraanni Sudaan onkololeessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1,700 qe'ee isaaniirraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhiyaa obbo Dassaaleny Xaasow dubbataniiru. Armaacoo dhiyaa bakka Midiragannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirra jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaaw Baardaar irraa gabaasteetti. Akka bulchiinsi biiroo qonnaa Oromiyaa jedhetti awwaannisaan mallee godina Oromiyaa jaha keessatti yaayyuu midhaanitti baafate. Keessattuyyuu Baalee waan hedduu balleessuu jira bineensi kana. Bineensi kana fuula sadiitti helikoophitarii suunkiitti biifuu jiran oduun duubatti dachaan kan. Eertiraatti namni vaayirasii koronaa irratti argan 139 yaayyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuyyuu muddee keessa dhibee kan nama hedduu irratti arguu jiran. Jarri kun nam biyya laalleen dhaqanii namum jiran nufi jiraatu. Kanaafuyyuu muddee 13 jalqabanii akka namii walitti neddan seera baafataniin hojjechuu jiran. Bulchiinsi naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar jidduutti jecha namaatiin walqabateetiin walimachuu jiran. Akka addis chokkol gabaasetti naannoo Somaalee kaabaa fuula lama keessatti nam 21 ijjeessanii 20 caalaa madeessan jedhu. Bulchiinsi naannoo Somaalee kalee ibsi baaseen hojii tana humna addaa Affaarii fi riphee lolaa naannoo sunitti ijjeechatan warra kee jiraa jedha. Bulchiinsi Affaar ammoo ibsi bulchiinsi naannoo Somaalee baase waraana barbaadaa jedha. Isuma jaratti naannoo Affaare aanaa gawaana keessatti miidhaa geessisee jedha. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdii dudide baajetii koongireesiin isaa irratti waliigalee $2 tiriliyoona 2 fi biliyoon 300 yaayyuu mallattees. Irratti waliigalee yaayyuu mallattees. Horii kana keessa $1 biliyoona 900 uummataaf biyyi koronaan akka malee miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti $600 argata. Pireezidaantii Tiraamp sila akka namii miliyoon hedduu $200 argatu fedhe. Horii sagantaa dhibibbaa san ammoo akka xiqqeessan fedhe. Sun ammoo koongireesiin hin fudhanne. Tan malee $1 tiriliyoona 1 fi biliyoonii 400 bajet mootummaan haga fulbaan dhufu hojiin hojjetu. Walumattuuyyuu wanni koongireesiin irratti waliigal kun akka jecha Tiraampiitti waan fuul hin qabne silaa gas caala tokko dabalanii akka tokko xiqqeessuu malan. Akka pireezidaantii Tiraamp waan koongireesiin irratti waliigal kan urrisee mallatteesseetiin namaan dhaqqabanii biyyaan reebanii paartii Demokiraasii fi Rippaabilikaan keessallee namni hedduu gaafachaa ture. Adoo sila pireezidaantii Tiraamp mallatteessuu baate haga irratti waliigalanitti mootummaan waan hojiin hojjetu waan hin qabneef biirooleen mootummaa cufa taate. Tun ammoo armaan durattuyyuu marroo 3-4 ilaalaayyuu taate. Kooriyaan kibbaan mallee haga majjii 7 geejjiba xuyyuur Biriiteenii itti dhufu ufitti hin seensiftu. Biyyi tun eegii namii isii 3 qabiyyisii seene koronaa Biriiteenitti argan haaraa kan irratti argan cindubatti akka xuyyuurii Biriiteenii dhufitti hin seen tolfatte. Jari sadeen kun akka bulchiinsi fayyaa Kooriyaa kibbaa jedhetti muddee 22 keessa Londonii dhufe. Vaayirasii haaraa kan Jaapaanillee yaayyuu argan biyyi sunillee nam biyyisii malee hagam majjii dhufuutti namni Biriiteen akka ittiin seene dhowwatte. Ameerikaalleen nam Biriiteenii dhufu ka koronaa haaraa kan qabu ufitti hin seensiftu. Mootummaan Biriiteen qorsi koronaa haaraa dhaabii AstraZeneca hojjate torbaan kana keessa namisiitiif qooduu jalqabdi kennuu jalqabdi. Qorsi kunilleen akkuma qorsaa dhaabbileen fayyaa Pfizer fi BioNTech faan hojjetan fayyisuu danda'a jedhanii irratti waliigala bulchiinsi kunin. Manni murtii Saawud Arabiyaa dubartii mirga namaatii qabsaa'uun beekamtu Lojaan Alhaatulii haga ganni 6 adabuuf balleessatti mure. Miidiyaan damee mootummaa saab jedhan jedhetti waan dubartii tanaan himatanii mana murtii warri biyya nagaa dhowwu jedhanitti achitti himatanii isatti ilaala bahe. Ajanda biyya alaa bulchiinsi mootummaa jijjiiruu fedhuun deemtedhanitti isii fi miilota akkasii nama hedduullee ganna 2 durattuu jalqabaniitiin himacha baane. Jari kun ammoo dhiira qofaa miti. Nami cuftii walqixxeen biyyi bulchuu danda'u malee jedhaniitiin qabsaa baane. Oduu namaaf qabatan nama soraa lafee. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri awwaannisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinota 6 kan waliin ga'e yoo ta'u godinota Baalee Bahaa heddumminaan weeraruusaa biiroon qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaa beeksiseera. Uumaa awwaannisaa kana qolachuufis xiyyaara qoricha biifuun deeggaramuun duulli taasifamaa akka jiru himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Obbo Bakar Hisaaq qotee bulaa godina Baalee aanaa madda walaabuuti. Tibba kana hoomaan awwaannisaa erga gandoota isaanii weeraree as midhaanii kaasee hanga baalaa fi citaatitti waan hedduu barbadeessaatiin jiraachuu dubbatu. Awwaannisi kaneessa naannoo
ganda keenyallee naannoo dheerallee dabalatee asiin daangaa aanaa madda waraabuu ganda oromoo dabalatee socho'aa jira. Har'a kun gongobaratti xayyaaraan dhahanii jiranii bakka sochiin isaa jira bal'inaan jira. Waan balleesse qaba haga dhufe. Waan balleessee nyaata laal midhaan xaafii nyaachaa jira. Qamadima kilaastara sanka ganda hayaa tokkollee nyaatee jira. Maashoo saliixallee akkasuma nyaachaa jira. Karaa bahee nyaatan balleessa karaa bahe. Weerarri hoomaa awwaannisaa torbaan tokko caalusaa kan ibsu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Baalee aanaalee godinichaa gammoojjii daangaa irratti argaman hedduu weeraruu miidhaallee dhaqqabsiisuu dubbatan. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Aliyyi Mahammed. Tolee haala qabatama keenyatti waan inni kan inni mul'ate aanaa gurraa dhaamoleeti kan ta'e irratti gaafa guyyaa 4-6 kan inni mul'ate. Achirraa kaasee aanota gammoojjii dalloomannaa haranna irratti kan inni mul'ate. Ammatti kan rakkise aanota gammoojjii akka harannaatiif dalloo irratti xiyyaaronni qabnu gaara kana bahanii achi bu'anii rukutuu irratti rakkoo waan ta'eef xiyyaaraan deeggaramnee rukutuu hin dandeenye. Innumti dhaqellee osoo rukutiin deebi'ee jechaadha humna isaatii ol waan ta'eef. Ammatti ammoo xiyyaaronni humna qaban ministeerri qonnaa xiyyaarota gurguddoo lama gara keenyatti ergee gara kan bira ga'ee jira. Egaa roobi irratti amma kan qindeeffamaa jiru ispoortii irratti Baalee kanaa fi Baalee Bahaa irratti illee abbummaadhaan koordineeshiniin yuunitii koordineeshiniin tokko qindaa'ee irratti lookeeshiniin fudhatameen booda Baalee kanarrattis tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana kontirool gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Maali wanni inni miidhe hanga ammaatitti yookaan immoo miidhaan geessisuu danda'a jettanii tilmaamtan maal fa'aadha? Finaan gara salqaafaa irratti midhaan kanaa jiidhinsa qaba. Gooroo irratti fudhanne immoo kanaaf isteejirra jira waan ta'eef yoo dhufeetiin jedhe midhaan kana irraa miidhuu danda'a kan jedhu qabna. Miidhaan gammaatti addaan bahe naannoo gooroo irratti naannoo xaafii fi shiboo hektaara 20 kan miidhe jira. Gammoojjii aanaa harannaa irratti boqqolloo dabalatee hektaara 200 kan inni miidhaa qaqqabsiisee jira. Isa kana miidhaan jabaan kan geenye garuu hawaasni duukaa bu'ee hordofaa jira. Weerarri awwaannisaa kun godina Baaleetii fi godina Haaraa Hundooyite Baalee Bahaa jedhamtee moggaafamte keessatti daranuu haa cimeetiniin mul'atu malee walumaa galatti akka guutuu Oromiyaa godinoota 6 keessatti mul'achuu ibsa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa godinoota Harargee lamaanii Baalee lamaanii fi Gujii Boorana keessatti hoomaan awwaannisaa kun mul'achuullee isa kana to'achuufis duulli eegalamuu dubbatu. Obbo Dajanee Hirphaa daayireektarri eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa. Almaatti kan bal'atu Baha Baalee irratti. Baha Baalee keessumaayyuu naannoo Sawweenaa, Ginnir, Raayituu, Golocha isaan kanarratti hin baay'ate jechaadha. Daawwii sararrillee qaxxaamuree dhufeera jechaadha. Kanaafuu to'annoon guddaan yeroo ammaa kana awwaannisaa kan gaggeessaa jirru akka Baalee lamaanitti aanaawwan amma sii qaqqabse kana Baha Baalee irratti jechaadha. Karaa Baalee yookiin immoo lixa Baalee kana jennee dubbannu dalloomannaa fi harannaa bulluqqa irratti jira. Isas yeroo ammaa kana to'annaa isaa gaggeessaa jirra jechaadha. Kanaafuu hoomaan awwaannisaa keessaa humna qabuu fi guddaadha jennee gara torban lamaatti deemu kan to'annaa gaggeessaa jirru Baha Baalee aanota gara 5-6 amma sii cancaqase kana jechuudha. Miidhaa amma ga'aatiin hin jiru kana qolachuudhaaf humni qabdan maal fakkaata godinoota 6 kanneen irratti keessaa'uu humna xiyyaaraa, humna keemikaalaa maal faa qabdu? Akka waliigalaatti amma xiyyaarri gara bahaatiin yoo fudhanne Harargee lamaaniif kan ta'u Dirreedawaa irratti helikoophtarri jira, Jijjigaa irraa kan isin kuchuudha. Kanaafuu keemikaallis wantoonni bituu achi jira. Yeroo ammaa kana gara Baaleetti yoo dhufte helikoophitara fi xiyyaara 2 jira. Kun adamma biran jechuudha. Keemikaalli illee gara liitira 12,000 jira jechuudha. Boba'aan illee dhufee jira jechuudha. Amma Gujiin kaleessa to'annoon xiyyaara irratti gaggeeffamaa ture Arbaa Minci irraa ka'ee Gujii Nageellee aanaa Liiban irratti to'annoon gaggeeffameera waan ta'eef gara godina 6 qaqqabuusaati jechuudha. Opereeshinii yookiin immoo to'annoo gaggeessinu kana nuti akka karoora keenyatti Baalee keessa guyyaa bahuu keessatti helikoophitara 2 danda'anii fi xiyyaara akkasumas immoo helikoophitara sakatta'insa gaggeessu 1 kanaan guyyaa 2 kana keessatti to'annoo kana hin gaggeessinaa. Kanaaf booda daangaa Oromiyaa otoo hin seeniin achirratti ittifna jennee karoorfanneerra. Kun immoo nuu milkaa'a jennee abdii qabna. Biiroon qonnaa Oromiyaa weerara awwaannisaa mudataatiin jiru kanaan miidhaa hanga ammaa dhaqqabe adda baheetiniin kan hin beekamne ta'uu dubbateetiniin jira. Sochii weerara awwaannisaa kanaan walqabateetiniin dhaabbanni nyaata idila addunyaa
Faa'oon Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo uummattoota kibbaatitti jalqaba ji'a muddeerraa weerarri awwaannisaa kun akka uumamuu danda'u tilmaamasaa ji'a dura lafa kaa'eetiin turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Bulaan Gujii keessatti torban darbe namoonni 200 ol ajjeefamuun ni yaadatama. Jiraattuu ganda Gujiif ogeessa seeraa Dibaaxeerraa haasofsiisuun jaallanneen kan qopheessite qabdi. Adde Isbaayee Araggaa haala roobii darbe ture akkas jechuun dubbatu. Yeroo duraan manaa konarraa hidhanii seengaddamoo mana nurratti cabsanii mucaa gogoddaanii mucaan kobbaa 17 koombiidha itti darbatanii. Mana keessa turtaniisin? Manuma keessatti nutti darbatan. Gaafa sana mee Muusaan dhufanii simmiidhaan ganama moo guyyaa ture? Ganama sa'aatii 12 kan isaa roobiidha. Tokkitti mabichaadha mabarii kaanee dhageenye. Gadi hin baane? Araa hin baane manumatti. Boombii ta'uusaa maalitti bartan waan isaan darbatan sun? Ijoolleen arganiiru argineeranii fuudhanii nurra darbatanii isboonjii gubee isa nurra rafnu. Isboonjii gubee bakka dhana keenya baay'ee hundumaa mi'adeesse. Maniteenyu darbatanii asinii biraammoo boombiidha kunii kun qawweenii nuun jedhani. Namni eenyuutu nu bira jira namni nu bira hin jiru teellaa namni nu barbaade malee. Karaa kam darbatan balballi cufaan turre? Maskootii cabsanii walillee nutti darbatanii masokkanii. Isboonjii nyaatee manu ofollaallee irraa bakka eddeesi namatti dhaqee argee bakka isboonjii nu irra rafnu nyaate nu ofollaallee irraa. Ijoollee meeqa qabdu sin? Ijoollee amma kana 5 jiru. Kan madaa'an 2 anaan 3. Boombii yeroo mana keessa darbatanii nama meeqa jirtu turtan? Nama 7. Nama tokkotti goddaamee 3 madaa'anii. Goddaamee jechuun keessanii? Indu'e jechuu keessanii? Du'eera. Isinoo miidhamne? Madaa'een jiranitti kan koo harka koodha. Mucaan qoleessaadha. Mana warra kaanii rukutaniiru? Rukutaniiru bakka rukutanis namuma keenya rukutaniiru. Warra sin rukute beektu? Beenna warra nu rukute beenna. Orma gurraachaadha. Naannoo keessan jiraatu moo haaraadha? Naannoo keenya jiraatu. Meeshaa qabatanii adeemu. Mucaan keessan awwaalameera? Awwaalamaa maali gaafa hima makiinaadhaan baqasanii awwaalanii awwaala maalii jedhama. Achi turtaniis yeroo awwaalan? Turreerra. Abbaan manaa keessan maal godhan jedhamanii hidhaman? Fayyuma bolootti kaadhuma doneetiin kan labdu jedhanii sobanii hidhanii. Maqaan abbaa manaa keessan eenyudha? Ilaakkuu Sarmuu. Ijoolleen warri rukutamiin hafan eessa jiru amma? Mana obboleessasaa mana Fuqaadii Sarmuu kan jedhamu taayaa jirra. Na bira jiru. Maaliif qe'eetti deebi'uu sodaattanii? Nama baay'ee fixanii namni hin jiru qe'ee manaa hin jiru qe'ee gubanii baay'ee fixanii dhufni addana jirra. Koojjii keessa jiraattu turtaniisin? Baay'ee turreerra. Amma kan addana jiraataa jirra malee dura ammaa bakujii. Maali yaaddoftu natti maame? Maali yaaddoon keenya dhangaan keenya maatiin keenya horiin keenya diidaa tachitti hafeema yaaddoon leelaa maal kan kana caalu. Abbaan manaan keenya nurraa hidhamee mucaan ana jalaa goddaamee ani tokko goddaamee maan faayaa dhangaana diidatti hafee maali gudaatiin kana caalu. Amma iddoo duriitti deebi'uu yaaddoftu? Maal goonee deebina dhumnee roomaa garamitti deebina. Achuma Matakkal keessatti dhalatanii abukaatoo yookaan ogeessa seeraa akka ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu rakkoo godina sanaa irratti dubbiseen ture akkas jedhu. Inni gama Matakkal jiru kun keessumaa taatee beekata afaan bulan dandaba Gujii jedhamutti raawwate kaafas kan jalqabetu hin tarii wanti kun erga jalqabetu gara ji'a 2-3 fudhateera. Bakkoota adda addaatti wanta akkasii mul'ataa dhuma turanii tarii eeggataa baay'inaan namni bakka tokkotti dhumuu isaatu adda godha malee bakka garaagaraatti dhumaatiin kun raawwateera. Rakkinni jiru akka waliigalaatti hidhattoonni dhalootaan gumbii ta'an siyaasa gamaatamanaa naannoo Beenishaanguliif naannoo Amaaraa gidduutti jechoonni daddarbataman kun
siyaasni akkasitti oofamu kun lafa ga'eetu ija agarsiisuu jalqabee bu'aa jechoota sanaa yookiin gaaffii naannoo Amaaraa Matakkal kan keenya jedhu isaan kun immoo Matakkal kan keessa miti yoo akkas ta'e lafa keenya irra jiraachuu hin qabdanii nurraa ba'uu qabdu jedhu jidduutti bu'aa akkasii buuseetu dhumaatii ammanaatiin akka dhumaatiin ammanaa akka raawwatu godhe jedhee nama nuuf hiikooti. Amma fakkeenyaaf eeguma rakkina kan bulan booda immoo dibaaxee keessatti gara gaafa jimaataa rakkinni tureeraa jedhu lafa ammas hin jirtan jechuudha. Dhugumadhaa kun? Eeyyaan dibaatii ganda doobbanii siiran jedhamu irratti erguma dhumaatii bakka hojii kana bulanii asiiti aanaa dibaatiitti bakka nama gandoota nama maqaa kana keessatti nama 11 dhume. Isaan keessaa iddoo bakka carraa ta'e tokko anaaf fira dhiyoodha namoota du'an keessaati. Egaa kunis kan ta'e ilaalchuma sanaani. Amma gartee yeroo baay'ee dhalattoonni Oromoo naannoo Amaarri baay'atu wajjin wal makan jiraatan tarkaanfii fudhatamu sanaa wal duukaadha kan fudhatamu. Yeroo baay'ee isaan irratti xiyyeeffatanii waan deemaniif wal keessa naannoo baay'inaan jiraatamu irratti haleellaa isaan irra ga'u uummata Oromoos haa ta'u, uummata Shimaashaas haa ta'u, uummata Agawaas haa ta'u duukuma maatiin nu gaggabaa jira. Akkaataa argeetiidhaa kan jedhu sana adda baasuuf garuu amma fakkeenyaaf mandarri Oromoo baay'inaan qofaasaa gumbitti aanee jiraatu jira. Isaan naannoo sanatti dhagaadha waan akkasii mul'anne dhumaatichi garuu dhugaadha. Egaa waan kun yeroo dheeraa kaasee akka jirudha kan dubbattani. Ittiin ka'umsi isaa maayini dubbiin kun? Ittiin ka'umsi dubbii kanaa waggaa lama dura fedhagi kuma qabaachuu hin maltu. Naannoo Amaaraa godina Awwii ummatoota godina addaa kan agawootaati. Ganda bakka Daawwii jedhamutti dhumaatii guddaa ta'e gumzoota irratti jechuudha. Gumzoonni achi buqqa'anii Beenishaangulitti gadi nammanii erga gaafasii gara keessaanitti hin deebine. Lammaffaa achi qofaa miti. Akkasuma miidiyaa hin dhagahin hafe malee naannoo Amaaraa keessaa aanaa Zigamaa jedhamu irratti dhumaatiin akkasii gumzi irratti ga'eera. Kun hundumtii wal ga'ee garamitti deemee gara haaloo baafannasa jedhuu fi jechoota siyaasaa aangoonni karaa garaa garaatiin ba'anii foddaa televizyiiniitiin ibsan sun dhuguma hojiirraa oolchaa jiru. Nu lafa kanarraa oofanii gara bosonitti deemaa nuun jedhaa jiru. Lafa kanarraa nu oofanii laficha kana qabachuufi nama isaanii qubachiisanii tureendanii gochuuf deemuu kan jedhu bal'inaan dhalattoota gumbii keessatti wanti kun faca'ee jira. Isaan waan kana ta'eef dhaloota warri naannoo sadii irraa dhufan nurraa haa ba'anii kan jedhu ilaalcha akkasii aangoota gumbii keessas jira. Jiraattota gumbii keessas gad bu'eera. Du'ama fakkeenyaaf dhalootaan gumbii kan jedhamu erga gabaa dhiisee, erga hospitaala dhiisee, erga jireenya hawaasummaa uummata sakaan yoo jiraachuu dhiisee mana isaa gadhiisee lagatti namneetu ji'a sadii ol ta'eera. Kanaaf maal agarsiisa kuni fincilli isaanii gara fincila murna tokkorraa fi gara uummataatti seeneetu babal'atee jira. Isa kanarraa kan ka'e egaa nurraa haa ba'an kan jedhan bakka jiran hundumaatti tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfiidhaan fudhatanii immoo nama bifaan isaaniirraa adda ta'e speeshaalii namoota naannoo sadii irraa dhufan jedhanii waan ilaalcha akkasii qabaniif dhumaatii isaan geessisan garuu hunduma gahaa jira. Ka'umsi isaa garuu kana jedhee yaadan. Yeroo amma namni akkas du'u gosa tokko duwwaadhaa akka argitanitti muuxannoo irraa. Kan dhumaa jiru gosa tokko qofaa miti. Ammaa fi korraa fi torbee sanarraa Ababeen Siyyum Teessoo kan jedhamu du'ee jira. Anaan maatiidha. Obboleessa isaati kaleessa amma ganda Suudaanitti jedhu kanatti Itoophiyaa Siyyum Teessoo kan jedhamu obboleessa Ababeen Siyyum Teessoo jedhu. Isaan kun lamaan obbolaanii fakkeenyaaf isaan kun sabaan Oromoodha. Oromoo baay'eetu dhume. Shinaashaan dhumaa jira. Agawni dhumaa jira. Bardaan dhumaa jira. Rakkinni jiru maali? Isaan nama dhumu caalaa lafa sanarratti taargeetii godhanii waan jiraniif qofaatti sabni tokko kan du'e jiru jechuu barbaade. Egaa akka jiraataa naannoo sanaatti akka ogeessa seeraa tokko furmaata maaltu ta'a jettu? Furmaanni isaa inni turaa mootummaan nama hidhuudhaan, haaloo bahuudhaan, namoota kana gumziin adeemanii ajjeesuudhaan, mana isaanii gubuudhaan furmaanni dhufu hin jiru. Akka kootti furmaanni inni turaa fincilli kun gara sabaatti gadi bu'ee waan deemaa jiru. Ka'umsi isaa immoo aangoota illeetota gama lamaanii naannoo lamaanii waan ta'eef yoo seeraan gaafatamuu dhufe naannota gama Amaaraatti warra hundi nama nyaataa ulfa baateetu ulfa nyaataa jedhanii warra haasa'an seeratti dhiyeessee seeraan gaafachiisu. Naannoo tokko cabsinee hiweerarra warra jedhan seeraan gaafachiisu. Gumzoota keessaa immoo aangoota batanii ta'anii warra fincila kanatti gara uummataatti akka gadi bu'u godhan seeraan walqixa akkasitti gaafachuu. Kanaa gamanarraa gaafatanii hundi gootee gama tokko qofaadhaan seeraan gaafatamuu yoo ta'e tokko isaa furmaanni dhufu. Lammaffaa gumzoota hariiroo osoo hin ta'in gumzoota qeetti deebisanii gabaa akka isaan ba'an hariiroo hawaasummaa uummata sakaan wajjin qaban akka itti dhufan mana isaanii gubuu dhiisanii tasgabbaa'anii akka isaan qeetti deeman erga irratti hojjetanii booda namoota yakka hojjetan ka qulqulluurraa adda baasanii tarkaanfii
fudhachuu kana gochuu baatanii haala amma jiru kanaan bultoota qofaarratti xiyyeeffannoo godhamee dubbichi tarkaanfiin seeraas tarkaanfiin humnaas fudhatama taanaan nagaan salphaatti hin bu'u. Waan mootummaarraa argatu hundumtu hojjetaa mootummaarraa qabee amma daa'ima maanguddoo jiruutti hedduun isaa manaa bahee baqatee lafatti baqatee jira. Kanaaf namoonni gumbiin inni argan gurraacha ta'uudhaan namoota kalarii isaatiin attaakii godhaa jiru amma kana. Inni kun akka dhaabatu jechuudha. Isa kana furmaata kan ta'u dura tasgabbeessu hojii siyaasaa hojjechuudha. Itti gaafatamummaa garuu naannota lamaan irratti gadi buusanii wal qixan gaafachuudha. Kana godhan taanaan salphaatti tasgabbaa jedhin irra goo kana godhan immoo tasgabbaa irra. Obbo Tamasgeen Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota beela'an gargaaru kan fiiding Ameerikaa jedhu Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gargaarsaaf gara kuusaa midhaan nyaataa akka dhaqan beeksisuusaa Maariyaamaa Diyaaloo gabaasteetti. Fiils Mardar weerara vaayirasii koronaa yeroo gabaabaa booda hojii uubarii oofuu addaan kutan. Yeroo ammaa rakkatanii kan jiran yoo ta'u nyaatanii buluuf gara kuusaa midhaanii dhaquun kana booda qaanii natti hin ta'uu jedhu. Sana booda akkas gochuun sirrii akka ta'een murteesse. Dhoksaatti qabuun haala jiru daran hammeessa. Anis waa'ee ofii koo miirri gaarii hin taane akkanatti dhaga'amu godha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun daran barbaachisaadha jedheen murteesse. Akkuman ibsaadhaaf gatii baasuu qabu gara kuusaa midhaan nyaataa dhaquun qabaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kan akka isaanii hedduudha. Kan namoota Ameerikaa keessaa beela'an gargaaruu dhaabi fiiding Ameerikaa jedhu akka jedhetti erga weerarri koronaa mudatee qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii 100% harka 60tti ol guddate. Kuusaaleen midhaan nyaataaf gareeleen gargaarsaa bu'aaf hin hojjenne namoota hedduu gargaaraa jiru. Biriyaanaa Doominiguwees haadha ijoollee lamaati. Erga jaalalleensee hojii isaa dhaabee qabee gara kuusaa midhaan nyaataa yeroo hedduu dhaquudhaan gargaarsa midhaanii argachuu dubbatti. Ofiis hojii dhaabdee kan jirtu yoo ta'u, Ilinooyii keessa kan jiru kuusaa midhaanii kan Hillside Pantry jedhamu lubbuu ooluuf nu gargaara jedheen abdadhaa jetti Doominiguwees. Yoon hojiin qabu ta'e maal akkan godhu hin beeku. Utuu kuusaan midhaan nyaataa Hillside hin jiru ta'e silaa maal akkan ta'u hin beeku baay'ee ulfaataa ta'a ture. jette. Jiraataa kutaa Niw Orleans kan ta'an Noormaan Baaltar dalagaa isaanii dhabaniiru. Utuu gargaarsi midhaan nyaataa kun hin jirre ta'e aniif maatiin koo hin beelofna turre jedhan. Utuu namoonni kun as dhufnee midhaan nyaataa hanga tokko akka argannu hin goone ta'e daran hamaa ta'a ture. Shakkii tokko malee beelofna turre jedhan. Baaltar akka jedhanitti akka lammiiwwan Ameerikaa hedduun yeroo weerara kanaa hojjetaa jiran mana ta'anii hojjechuuf hin carroomne. Namni martinuu manaa hojjechuu hin danda'u. Namni martinuu hojii kompiitara irratti hojjetee galiinsaa utuu addaan hin citin argatu hin qabu. Namni akka koo shofeera limooziinii ta'e atoobisii oofu kana gochuu hin danda'u jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.